الشما الشما ويا جريرة الشما الشما ويا جريرة ونطي لساني. جاءكم يوم الفلاح والسرور. oduu gammachiisaa dhagayaa wal dhageessisaa. Oduu gammachiisaan sun maali naaf himuu dandeessaa? Markazni burqaa ilmii eebbisa qabaan siinjaa dhagee kunoota siif odeessaa. Barbaada garuu bakki isaa eessaa? Yaa boonarraa rakkitiniin siin je'esiifin himaa bakki isaan itti baratanis toora aappii onlaayin imoo keessa. Marree markazni burqaa ilmii barattoota amata tokkoof barsiisaa ture karaa toora nama 22 eebbisiisuudhaaf qophii isaa xumuree jira. Dubbii ajaa'ibaati. Marree guyyaan eebba isaaniitis akka lakkoofsa hijiraatti guyyaa 26 ji'a lammaffaa hijira 1446 akka Itoophiyaatti guyyaa 25 ji'a 8ffaa bara 2016 akkasumas akka lakkoofsa faranjiitti guyyaa 30 ji'a 8ffaa bara 2024 sabtii oollee galgala isaa Itoophiyaa sa'aatii 2 walakkaa yoo ta'u akka Saa'udiitti sa'aatii 8 fi daqiiqaa 30 Dubaayin sa'aatii 9 fi daqiiqaa 30 ustaazotaa fi barattoonni karaa toora aappii imoo irratti argamtan hundi akka nuuf affeeramtan kabajaa fi jaalalaan isin jenna. Waan ajabaati. Egaa barattoota kana amata tokkoof wanni inni barsiisaa ture xuruufarraa kaasee addarsul awwal alif baataa jechuun kan eegale Qur'aana Rabbal Izzati wal Jalaal juuza 30 qaraasisaa ture akkasuma kitaaban kan akka siiraa fi aqiidaa kanneen kana fakkaatan barsiisaa turuun isaanii yaadatama. Ajabaati. Qophii tanarratti mee eenyufaatu argama naaf himime? Egaa qophii kanarratti kan nuuf argaman ustaazotaa fi barattoota majmuucatul wahdaa tokko yoo ta'u munashida keenya qaalii fi gaarii munashid Abdunnaasir Haashim kana qofaa miti daa'ilee islaamaa kan akka ustaaz Abdurrahmaan Huseen Injinar Abdurrahmaan Huseen ni beektaa? Egaa booniin beekan siin jedha qophiin tun qophii addaati irratti argamuu qabna. Irraahin hafamoo hin hafina. Irraahin hafamoo hin hafina. Egaa dubbii ajabaati guyyaan kun guyyaa addaati barattoota markaza burqaa ilmii hundaaf barattoonni markaza burqaa ilmii ustaazii keenya galatoomii abbaa keenya lammaffaa jechuudhaan jazaa khee rabbi jannataan siyaa kafalu jechuudhaan du'aa isaa godhu irratti argaman. Yaa Khaaliq Akhiyya aboo dhageessaan siin ja'a ustaaziin isaan barsiise akkanatti guyyaa kanaan isaan gahee beeytaan siin jedha. Dhagee kunoo siifin himaa leenca haati deeyse hundee isaa fi bu'uura isaa markazaa kan ta'e ustaaz Abdurrahmaan Abbaaraayyaa. Waan ajabaati barattoonni markaza burqaa ilmii hundi keessanuu baga guyyaa kana geessan baga guyyaa firii teessanii agartan isiniin jenna. Akkasumas hundee isaa fi bu'uura isaa markaza burqaa ilmii kan ta'e ustaaz Abdurrahmaan Abbaaraayyaa atis baga gammadde baga gartee firii ilmaan keetii ijaan agarte siin jenna. Eebbi teessan eebba milkii eebba barakaa eebba gammachuu fi eebba jaalalaa isiniif haa taatu isiniin jenna. Aannan bulee qammanaa teenya dubbiin hanganaa hin hafamuu hin hafinaa wal argaan teenya markaza burqaa ilmii cufti keessanuu dhuftanii akka qoodarraa fudhattan asumaanuu isin beeksifna. Teenya dubbiin hanganaa hin hafamuu hin teenya dubbiin hanganaa hin hafamuu hin hafinaa.